Uummanni mootummaa irratti amantaa uummatee jira. Magaalaa kana keessatti nuti jira. Nuti dhimma keessa isinii ficcisiisaa kan jiru sun dhaabbate. Maal nuu fayyadee maal jijjiireedha amma giddugalli kuni wanni guddaan. Yaadama paartii kana qabatamaan bakkeen hojiirra oolchaa jirru kana jenneeti kan yaadaa jirru. Abbaan dhimma as dhufee tajaajilamuuf mirga qaba. Nummoo tajaajila kennuuf dirqama qabna akka mootummaatitti. Maqaan koo Mokuriyaa Dinquu jedhama. Itti gaafatamaa wiirtuu kenna tajaajila tokkoffaa Masooba Adaamaati. Muktaar Jiilaan jedhama. Wiirtuu kenna tajaajila tokkoffaa Masooba Adaamaatti hoogganaa damee teekinooloojiiti. Tajaajilli kenninu tajaajila 138 magaalaa Adaamaa keessatti kan kennamaa jiru. Tajaajilli kun foddaa 12 adda qoodameeti kan jiru. Hojjetaan as keessatti tajaajila kennaa jiru hojjetaa 125, hojjetaan 98 kaawuntar ofiisii yookaan immoo fuuldura irra taa'anii warra tajaajila kennanii, hojjetaan 27 baak ofiisirra warra taa'anii tajaajila kennanii bifa kanaan gurmaa'insi isaa. Egaa tajaajila kana eegallee yoo xiqqaatee nama 38,000 ol tajaajila kennuu dandeenyeeti kan jiru. Amma haga ammaatitti kumuleetiif isaa gaafa laallu itti quufinsi maamila naannoo parsantii 98.2 irra kan jiru. Kun istaandaardii biyya alaa wajjiniin walitti sima yoo laallu. Kanaa ol garuu hojjechuutu nurra jiraata. Abbaan dhimmaa kallattiidhaan deeskii odeeffannoo irraa akkuma dhufeen tikeettii muratee kallattiidhumaan gara riisepshinii duuba kiyyatti argaa jirtan kan gara riisepshinii deemee tajaajila ittiin argatuudha jechaadha. Riisepshinii biratti siistama e-service jedhamu qabna. Siistama kanaan jalqaba irratti tajaajila saniif ulaagaa maal barbaachisaa kan jedhu taa'eera waan ta'eef ulaagaa siistamichi gaafatu saniin dookumentiin galu yoo jiraate dookumentii ogeeyyiin iskaan godhan jiranii dookumentichi iskaan ta'e kallattiidhumaan warra riisepshiniitiif darba. Ogeeyyiin riisepshinii irra taa'aa jiran immoo abbaa dhimmaa san kallattiidhaan waan isaan irraa barbaachisu gaafatanii dookumenticha e-servisiidhaan gara oofisaraa yookaan ogeessa tajaajiluutti erganii jechaadha. Dabaree isaarra taa'ee akkuma argaa jirtan kana dispileeyiin jira lakkoofsa tikeettii oofisara kan biraa akka deemuu qabu hin waamamaa jechaadha sagaleedhaan akkuma dhagaa jirru kana. Zan kallattiidhaan lakkoofsa oofisaraa san qabatanii gara oofisaraa deemanii jechaadha. Maksimam daqiiqaa 10 keessatti tajaajila isaa argatee kan ba'u ta'a jechaadha. Namarratti kan hojjechaa jirru. Paartiin keenya namarratti xiyyeeffatee namaa fi kan dhaabbate namoomarratti kan dhaabbate nullee yaadama paartii kana qabatamaan bakkeen hojiirra oolchaa jirru kana jenneeti kan yaadaa jirru. Sababiin isaa abbaan dhimma as dhufee tajaajilamuuf mirga qaba. Nummoo tajaajila kennuuf dirqama qabna akka mootummaatitti. Baay'ee hojjetaa keenyas haalli akka mijatu ta'eeti kan jiru. Tokkoon isaatiif koodii qaba. Akkuma iskiriinii asirratti argitan suuraa isaa asirratti arguu danda'a. Abbaan dhimmaan karaa salphaa ta'een dhufe yeroo gabaabaa keessatti tajaajila isaa akka ariitii wanni jedhamu sun as keessatti ibsamuu danda'a. Yeroo gabaabaa keessatti eenyu bira deemuu akka qabu queue management system kan jedhamu jalqaba irratti tikeettiin bakkeen itti muramu jira. Tikeetti isaa murate karaa salphaa ta'een tikeetti sunuu fi bakkeen amma asitti arginu kuni iskiriinii kanarratti argaati kan jiru waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti abbaan dhimmaa wajjiniin abbaan dhimmaatii fi hojjetaa wal qunnamanii yeroo sa'aatii gabaabaa keessatti tajaajila isaa fixatee akka deemu haalli mijataan uumameeti kan jiru. Inni biraa haala mijataa hojii ol qabatee hojjetaa as keessatti hojjetu hunda isaatiif iyyuu kompiitarri mijateeti kan jiru. Hojjetaan sammuu isaa qopheesseeti dhufuun kan irra jiraatu. Sammuu isaa qopheessee yuunifoormii isaa uffatee yaada qulqulluu harka qulqulluun dhufuutu irra jiraata. Yoo kana godhe asumatti wanni tajaajiluu danda'u siistama keessatti fe'amee kan jiru kompiitarri qophaa'ee jira. Kompiitarri kun asii socho'uu hin danda'u. So kanaaf hojjetaan haalli mijateef kuni ofii isaatiifis sammuun isaa sammuu mul'ata wayii qabu. Ifuuma wayii qabu akkasitti kan nuu kaasaa jiru. As keessatti tajaajila kennuun keenya nuuf akka carraatti carraadha. Namni hundiyyuu kan argachuu hin danda'u. Mana keessatti kan tajaajila kana kennu namni hundiyyuu carraa kan argachuu hin danda'u. Nummoo
bara nu gaggeessinu keessatti bara nu uummata tajaajilu keessatti bara uummata fuuldura dhaabbannee gaggeessummaa akka paartittis akka mootummaatitti kenninu keessatti tajaajila akkanaa kennuudhaaf filatamuun keenya baay'ee akka carraatitti kan laallu gammachuu guddaas qabna. Har'a kaa'ame manni kun nu keessatti uummata keenya bifa kanaan tajaajila kennuu keenyaan uummanni itti gammaduu keenyaan nullee uummata irraa yaada kana fudhachuu keenyaan gammachuu guddaa qabna waan ta'eef kana gochuu keenyaan bu'aa gurguddaa arganneerra. Magaala kana keessatti nutu jira nuti dhimma keessa isinii ficcisiisaa kan jiru sun dhaabbatee jira. Abbaan dhimma karaa salphaa ta'een garana dhufee tajaajila argachaati kan jiru. Maallaqa baasuun hin jiru ofiisaatii waan barbaadu dubbatee waan barbaadu qaamaan dhufee tajaajila isaa argachaa jira waan ta'eef ammatti maaltu jira dallaalli iddoo kana deemee mootummaa fi uummata addaan baasaa deemu sun karaa salphaa ta'een hambisuu dandeenya jirra kan jiru kan akka bu'aatitti fudhachuu hin dandeenya. Inni biraa uummanni mootummaa irratti amantaa uummatee jira. Uummanni baay'een isaa baay'ee yoo xiqqaate namni 700 ol minima namni xiqqaan 700 ol asitti tajaajila. Guddaan immoo haga 1,700 kan ta'u guyyaa guyyaan tajaajila kennaati kan jiru. Maaliif uummanni kun garana dhufaa jennee gaafa laallu rakkoon kiyya na hiikkachuu danda'a. Mootummaan hiikuu jalqabee jira. Haalli keessummeessu baay'ee gaariidha kan jiru kana waan qabuufi garana dhufee jira waan ta'eef amantaan mootummaatii fi amantaan uummataa baay'ee akka dabalu ta'ee jira. Iftoominni uumamee jira. Wanni isa rakkisu hin jiru karaa hundi isaatii kiliir karaa ta'een kan tajaajilli kennamaa jiru. Wiirtuu kenna tajaajila tokkoffaa masooba daamaa jennee moggaasnee jirra. Tokkoffaan kun gara lammaffaatti ce'a. Lammaffaatti gaafa dhufnu namni qaamaan as dhufu sun hafeet mana isaa taa'ee tajaajila akka argatu onlaayiniin tajaajila akka argatu gochuun nurra jiraata waan ta'eef karoorra keenya isa qofaa miti. Abbaa qabeenyaatiif qabeenyi guddaan maallaqarra yeroodha. Kanaaf abbaan qabeenyaa sun as dhufuun irra hin jiraatu. Manaa manatti deemnee maaliif tajaajila hin kennine kan jiru kanas karoora qabna waan ta'eef sadarkaa sanitti guddachuu fi kan deemaa jirru. Teknooloojiiwwan hedduu misoomsineeti kan jirru. Teknooloojii amma e-trade hojiirra oolaa jira. E-land hojiirra oolaa jira. Furtuun hojiirra oolaa jira. Waajjirri barnootasis fayyaanis seektaroonni baay'een isaanii siistama kanaan deemaa jirani. Siistamni kun immoo haga bakka inni jirutti tajaajila waan kennaa jiraniif karaa fagoo deemnee jirra. Kanaa ol immoo deemuun akka nurra jiraatu haala qabatamaan amma mootummaan fedhii qabu uummanni fedhii qabu kan hojii wal qabatee gaafa laallu kanaa ol tarkaanfachuun ariitiin hojjechuun nu gaafata waan ta'eef sadarkaa sanitti deemuu qabna kan jedhu adda si kaasuu barbaadeetan.